raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan oduu saatii har'aaf qabnu sin dhageessisaan dhaabasaa waaq jiraati. Godina Horroo Guduruutti diddaa fi mormiin guyyaa sadaffaaf itti fufee akka oole beekameera. Odeessachirraa nu ga'e akka ibsutti mormiin ammaa kun ajjechaa gidduu kana qeerroo Oromoo olii margaa irratti raawwatameen kan wal qabate. Sababa kanaan guyyaa har'aas guyyaa kaleessaas walitti aansuun hojiin adda addaa dhaabbate mormiin itti fufee jira. Ummatis namoonni seeraan ala nama ajjeesan seeratti dhiyaatan jechuudhaan sagalee guddaadhaan mormii isaanii dhageessisaa oolaniiru. Diddaan kun guyyaa har'aas itti fufee akka oole beekameera. Diddaan magaalaa Shaambuutti gaggeeffame kanarratti ummati heddumminaan bahee akka mormii dhageessise hubatameera. Sababa kanaan sochiin daldalaa fi tajaajila kamiyyuu dhaabbatee jira. Qeerroo fi uummanni wal ta'uun mootummaan ilmaan keenya nu jalaa fixaa jiru nurraa haa ka'u ijjannoo jedhus dabarfachaa oolaniiru. Haa ta'uti ergamtoonni wayyaanee fi OPDO naannoo sana jiran ammallee gaaffii uummataa callisiisuuf olii gad fiiguu hin dhaabne jedha maddi keenya. Akkasumas miidiyaan OBN irraa gaazexeessitoonni naannoo sanatti argaman illee uummati kanaan dura waraabdanii waan hin dabarsineef sinin amannu jechuudhaan diddaa isaanii agarsiisaniiru. Qabsoon naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru guyyaa sadaffaaf ammallee jabaatee itti fufee jira. Gama wal fakkaatuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo guyyaa har'aa mormii gaggeessanii jiran. Oduun nu ga'e akka ibsutti barattoonni kunneen gaaffii uummataa iddoo adda addaatti ka'aa jiru deeggaruudhaan mormii gaggeessan. Nuti barattoonni Yuunivarsiitii Amboo akkuma kanaan duraa rakkoo uummata Oromoo qooddachaa turre ammas ni qooddanna jechuun illee ijjannoo isaanii ifa godhaniiru. Rakkoon barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaarraa ba'anii aga ammaatti qabxii barnootaa otoon argatiin jiranis hatattamaan akka hiikamuu fi furamu gaafataniiru. Aga rakkoon kun hin furamnettis hiriiraaf mormii qaban akka itti fufan irra deebi'anii hubachiisaniiru. Mormii wal fakkaataallee bakka adda addaatti akka gaggeeffamu barattoota Oromoo fi kanneen biroo naannoo adda addaa jiraniif dhaamsa dabarsaniiru. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa Oromiyaa lixaa magaalaa Mandiitti caamsaa 13 akka kabajame beekame. Ayyaanni Irreechaa tulluu magaalaa Mandii tulluu Dambiitti kabajame kanarratti uummanni naannoo qeerroo fi hawaasti bal'aan hirmaachuudhaan ayyaanicha miidhagsaniiru. Ayyaanichi akkuma duudhaa irreeffannaatti sirna aadaa Oromootiin kan gaggeeffame. Ayyaana kanarrattis abbootiin gadaaf maanguddoonni argamuudhaan uummata eebbisaniiru. Irreechaan Arfaasaa ayyaana bona keessaa ba'anii gara gannaatti ce'uudhaaf kabajatan ta'uun beekamaadha. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun bakka adda addaatti bifa garaagaraatiin bara kana haala hedduu miidhagaa ta'een kabajamaa jiraachuunsaa kan beekamu. Irreechaan ayyaana Oromoon qabu keessaa isa guddaaf jabaa ta'uunis beekamaadha. Milishoonni OPDO bakka adda addaatti leenjiirra turan yeroo ammaa kana hidhannoo waan dhoowwatamaniif leenjicha dhiisanii gara mana isaaniitti deebi'aa jiran. Odeessi nu ga'aa jiru akka hubachiisutti wayyaaneen eega leenjiftee booda hidhannoo waan dhorkatteef milishoonni kun dallananii gara manaatti galaa jiru. Keessaayyuu milishoonni aanota godina Shawaa Bahaa keessaa walitti qabamanii Awaash Malkaasaatti leenjifamaa turan torbee kana keessa jalaa faca'uun gara dhufanitti deebi'aniiru. Maddi keenya akka hubachiisetti wayyaaneen milishoota leenji'an kana hidhannoo dhoowwattee waan jirtuuf kun immoo milishoota kana dallansiiseera. Akka sababaattis kan dhiyaate hidhannoo kana fudhatanii mormitootatti dabalamu shakkii jedhuudha. Sababa kanaan milishoonni yeroo dheeraadhaaf leenjiirra turan kun dallananii gara manaatti deebi'aniiru. Oduu saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi wali nagaan nuu tura.
Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Orte ganama ko buura gadaati madda gootota ko qeerechaati. Gadaan bultaatu gadadoo hin feetu uumaa keettiin bullaa seenneen gi'ameetu. Ati lafa miti dachee caaltu sooratti uumamaa kan hundaafuu taatu. Naaf nu turerru somarraa nyaatane gara bal'abte kanaaf nu soomane. Oromiyaatti Lolo dhiiga ofii argu walitti gadoodha. Haree qofatu kuusee margadeedha. Jireenyi koosuma duuti koosirratti otaanutu jirru yattumaa simiti. Dachee seena qabdu badhaatu albuuda ajjeesaan kee duru sirratti wal muuda. Soomaaf wareegaman goonni qaaliin kalee yoo boqonna laataa rasittuu jaale. Tokkummaadha wabiin bilisummaa utubaa jabaadhaa dhiigni Oromummaa. Waamatu amma kuushii ilmaan ta'e galaana jibbine irra roorroo waltaane falmanna. Oromiyaatti. Lolo dhiiga ofii argu walitti gadoodha. Haree qofatu kuusee margadeedha. Saba koo galaana koo alagaan hundoorsisu. 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 Saba koo galaana koo kaane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte. Bultee sabni bichuuni biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani jibbinee irreeffamnu. Olee kudha tokkooni biyya koo irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Saba koo galaana koo yoomuun jilbeeffatu. Saba koo galaana koo dhaloonni qubeedha. Saba koo galaana koo eenyaatu imaana. Saba koo galaana koo mootota qaalidha. Saba koo galaana koo kaane tokkummaani hanga yoom nu doorsifte. Bultee sabni bichuuni biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane. Biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhe sabni guddaane.
Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Abasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Torbaan kana keessa oduu hoo ituu nugaan keessaa tokko Oromiyaa lixaarraa kan nu ga'e tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana mootummaa wayyaanee irratti fudhate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'u tarkaanfii haxxee hidhuudhaan fudhateen waraana wayyaanee konkolaataa oraalii fi sirii F jedhamuun deemaa ture hedduu akka miidhee ture kan ibsu odeesse arganne. Namni naannoo sana jiranis odeeffannoo nuu kennaniin akka ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti haxxee hidhuudhaan waraana wayyaanee naannoo sanatti woboo adamsuudhaaf socho'u irratti tarkaanfii fudhachuutti fufeera. Garuu namoonni akka odeeffannoo qabu damma naannoo midhaan bakii keessa tarkaanfii guddaa waraana bilisummaa Oromoodhaan tarkaanfii guddaan akka fudhatame quba qabna sirriitti naannoo keessa waraanaa wayyaanee kana keessaa hojjetu tokko namni fe'ee jira kaleessadha waan inni gaggeeffame. Namni kun dhaaba basaasaa wayyaanee keessaa kan hojjetu yeroo baay'ee illee gorfame kan deebiin ta'uu isaa fi waraana fuudhatu deemaa roodhata inni tarkaanfii kanaan du'e makiinaa konkolaattota isaanii akka booji'atan illee kumanan qaba. Namoota keessaa ajjeefamanii baay'inni isaanii garaa naanna'ama garuu malee amma tajaajilni amma ta'e garuu keessaa booji'anii baay'inaan akka booji'anii kan ta'in dhagee. Mootummaan immoo gama isaatiin yeroo tarkaanfiin akkasii fudhatamutti uummata naannoo isintu woboo nyaachisa isintu woboo dhoksa jechuudhaan uummata dararaa akka jiru nu ibsaniiru. Hundaafuu waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo maalii qabatee tarkaanfii akkasii fudhata? Galiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu maalinni? Haala kanaa fi dhimmoota biroo irratti dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoof ibsa akka nu kennaniif ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa arganne dubbifneerra. Yeroo dhiphuu keessatti obbo Abdiin gaaffii raadiyoon sagalee Oromoo isaaniif dhiyeesse waan nu deebisaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursinee galateeffachuu barbaanna. Yeroo ariifachiisaa keessatti naayyamtanii gaaffii deebii dhiyaachuu keessanii hedduu ulfaadha. Fayyaa ta'e. Mee gabaabumatti kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akkuma addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'etti fi maqaa isaarraa akkuma amma dubbisuu dandeenyutti waraana ummata cunqurfamaaf jedhee ijaarame waraana gabroonfataa biyya isaa qabatee cunqursee hacuucee ummata isaa gabroomsee irra taa'u kana ofirraa fonqolchee ummata isaa bilisoomsuuf kan ijaaramedha. Akeekum kanaan adda bilisummaa Oromoo durarraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo ijaaramuu isaatiif bu'uura akka ta'e humni mootummaa gabroonfataa abbaa irree kun eega biyya keenya qabatee ture irraa kaasee humnaan malee ka'uu akka hin dandeenye jabeessee waan hubateef waraanni bilisummaa Oromoo ijaaramuun murteessaadha jedhamee ijaarame. Egaa akeekni isaa waraana akeeka siyaasaa fiixaan baasuuf gargaarsa siyaasaatiif kan ijaarame humna abbaa irree kana buusee humna ittisa biyya eega biyya isaa bilisoomsee duubatti
humna ittisa biyya Oromiyaa ta'uudhaaf kanaaf ijaarame jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo erga qabsoo hidhannoo eegalee tureera. Yeroo adda addaas daddaaqama rakkoolee olaanaa keessa darbee as ga'e. Maaltu waraana bilisummaa Oromoo jabeessee jiraachisa gayoonaatti? Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma seenaa keessatti hubattani bara ijaarame irraa kaasee rakkina adda addaa keessa darbee yeroo tokko yeroo garii carraansaa gaariidha, yeroo garii immoo carraansaa itti hammaata. Haa ta'u haga ammaatti inni ka jiraachuu danda'e murannoo kaayyoo sanaati. Kaayyoo sanatu kaayyoo dhugaa waan ta'eef yeruma miseensa waraanaa ta'ee kaadhimamee waraanatti dabalamu kaasee hubannoon gahaanis waan kennamuuf yeroo qabsoo kanattis dhufe akeeka qulqulluuf haqaatii waan dhufeef hanga fedhee rakkinoota hedduu ka isa mudataa turee fi ka jirullee irraanee jiraatee bara baraan jiraatee bu'uura qabsoo Oromoo ka waliigalaa ka fincila diddaa gabrummaa ka ijaarsa hawaasaa garaagaraa ka dammaqinsa siyaasaa hojjetamu karaa hundaa bu'uura ta'ee hundee qabsichaa lafatti dhaabee akka qabsoon kunis hanga fedhee rakkinaan gad cuucamu gad bu'ullee qabsoon kun akkan dhaabanne ka ta'eef inni guddaa cichoomina kaayyooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo sanarratti waan cicheef honnee guutuudhaan waan itti amaneef bilisummaa biyyaaf sabaaf waan hojjetuuf kanatu isa jiraachisee kanatu isa ammaan ga'ee hanga fedhee rakkina adda addaa ni qancaraa rakkina adda addaa duubatti deebi'aa inni diigama inni ijaarama garuu kaayyoon sun haqa waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoos haqa kana qabatee cichee bakka isaatti isa dandeessise kana jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ijaaramuun seenaa Oromoo keessatti jijjiiramni yookaan bu'aan inni argamsiise maaliin? Waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa guddaa argamsiise seenaa qabsoo Oromoo keessatti jijjiirraa hanga ammaa Oromoon argate faayidaa hanga ammaa Oromoon qabsoo irraa buufate hundeedhaan ka fide waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu ka sadarkaa ka afaanii ka aadaa ka hawaasummaa ka Oromummaa ka biyyaa sadarkaa kanaan ka fiduu danda'e qabsoo hojjetamaa jiru keessa ka bu'uuraa fi ka hundee ta'ee ka jijjiire waraana bilisummaa Oromooti. Otoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraanne addi bilisummaa Oromoo dhaabuma siyaasaa qofaatiin inni deema ta'e bu'aa hanga ammaa argameyyuu ka Oromoon hanga xiqqaattullee akka biyyaatti Oromiyaa jedhamte xiqqaattullee afaansaa afaan Oromoo jedhamee hanga mana barnootaa fi hanga mana hojiitti isa geessise aga tokko sharafaa adeemu malee aadaa isaas haa xiqqaattu malee aadaa isaaf deebisuu tattaafataa ka jiru kun hundeen jijjiirraa kanaa waraana bilisummaa Oromooti jedhee namana. Otoo siyaasa qofaa ta'ee siyaasa qofaan deema ta'e waraanni bilisummaa Oromoo biraan jiraatu ta'e bu'aalee hagammaa argamaa dhufanii fi argamaa jiru kana bu'aan sun hin argamuuf bu'aa kana ka fideegaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo ga'ummaansaa akkam jira? Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma yeroo adda addaa ibsinutti bara 2011 kaasee haaromsa addaatiin of ijaare sunis maali duraan ittisarratti bu'uura tolfatee hojjetaa bahe sababni isaas dhabamuu jalaa bahuu fi jiraachuu qabsoo kanas jiraachisuudhaaf dura jiraachuu qabnaa ka jedhu diinarraa of ittisaa bahe 2011 irraa kaasee humni kun humna hanga jirru of ittisnu xiqqaattu taakkiyaanillee sagaliinillee muraasaan buttaan cibraan bakka jirrutti of ijaarrellee diina kana loluu qabna. Of ittisuu qofaa qe'ee keenya dhufee battala keenya dhufee bakka nuti ijaaramne dhufee
isa ofirraa ittisuu qofa otoo hin ta'in mooraa isaa keessa gallee loluu qabna. Nam tokko haa taatu, nam 5 haa ta'u, nam 10 haa ta'u, lakkoofsa argame hundaan dhimma baane diina kan loluu qabnaadha. Inni guddaan isatti dhiibbaa godhee meeshaa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa argatuun ofirratti hirkannoo waan jiraatuuf meeshaan kun karaa fedhee yoo dhabame diina irraa hiikkannee diina lolla kan jennuun waan murteeffanneef inni kun qoor qalbii isaas akka qabatu taasifamee orienteeshiniin gahaas kennamee bara 2011 irraa kaanee haleellaatti humna xiqqaarraa haleellaatti jijjiirree qoor qalbiin humna keenyas amma kalolu malee gara ittisaatti yaadaan jiru miti. Sanarraa ka'ee akkuma hubattan 2011tti zoonii kibbaatiyyuu ciminaan xiqqoo tokko ka ture zooniin bahaas humna xiqqaatti deebisnee ijaarre isa kanarraa 2012 2013 14 deebi'amee bal'inaan ijaarame. Ammatti egaa humni keenya kan jiru argitan godinni kabbaa yoo lakkoofsaan kana jedhee ibsuun natti ulfaattillee humna gahaatu achitti argama. Godinni bahaas humna gahaatu argama. Godinni bahaa humna magaalaaf humna baadiyyaatti qoodame. Godinaaleen biroos akka giddugaleessaa bakka lamatti humna sagaleedhaan kan herregamutu socho'aa jira. Godina dhiyaa baha Wallaggaattis bakka lamatti dhiyaa Wallaggaattis akkanumas bakka lamatti humni keenya egaa xiqqaatti socho'aa jira. Sana dabalata sana immoo humna magaalaa akka humna addaatti magaala keessa egaa socho'aa jira. Kanaaf humni keenya ammaan kana kan inni jiru hin jira. Jiraachuun isaa immoo humna abdachiisaa kan boru guddisan yoo gara feenetti guddifachuu dandeenyu. Dandeettiin meeshaan akka yaadnu bakka feenutti argamnaan sadarkaa riphee lolaa amma jirurraa dachaa ol guddisuu fi gara humna dhaabbataatti jijjiiruudhaaf kan nu dandeessisu haalli hedduu waan jiruuf ammatti humni keenya kana fakkaata jechuudha. Namni biraa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu yoo barbaade fakkeenyaaf maal fa'aatiin gargaaruu danda'a? Waraanni bilisummaa Oromoo kan gargaaramuun egaa beekamaadha. Har'atti kan hin qabnes kan inni hawwus meeshaadha. Innis kan jiru meeshaadha kan itti hir'atee jiru. Humni kaadhimamaan sadarkaa dhibbaa kumaan sanaa olitti kan lakkaa'amutu humna kanatti dabalamaa jira. Kan inni uummanni keenya kan nu gargaaruu danda'uun meeshaa nu bituu ka duraati. Gargaarsi ka meeshaa walitti hidhatus ka jireenyaa ka hidhannoo ka huccuu ka sanaa walitti hidhatu innuu xiqqaadha. Ka duraa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa isaa argannaan kaaf immoo diina meeshaa keenya hidhatee jiru qabeenya keenya dhuunfatee jiru irraa hiikkachuu danda'a. Kan namni gargaaruu danda'u kallattiidhaan meeshaa sana jechuudha. Waan sanas darbee yaadaan, qalbiidhaan, ogummaadhaan, barnootaan waan danda'een yoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu danda'an gammachuudhaan irraa fudhanna buma fedheef. Ijoolleen dhaloonni ammaa biyya keessaa qeerroon hedduu isaanii argeera kan waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii amma irra jiranii. Warri haaraa yoo dhufuu barbaadan maal guuttachuu qabu? Waan gaarii gaafattee waan guuttachuu qabanii inni guddaa qalbiidha. Qalbii fi murannoo guuttatee dhufnaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo itti kaadhimamuu danda'a. Dhuguma haalli keessa jirru haala ulfaataa dirreen qabsootti gaggeessinu gammoojjiidhaas baddaadhaas. Haalli qilleensa adda addaa keessatti jirra. Ka barbaadamu keessa fayyaa yoo qabaate yoo fayyaa hin qabaateenis hin qabsaa'u jechuu miti. Hanguma dandeettisaa bakka silaa isa feessuutti haala isa feessu keessatti qabsaa'uu ni danda'a. Garuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee socho'ee lolee diina isaa injifachuudhaaf fayyaa guutuu isa barbaada. Umuriin ijoollee isa barbaada.
yoo sana ni guuttata ta'e garuma fedhettu ofitti fuuna yoo sun immoo hir'inni fayyaa jiraate hir'inni umurii keessa daangessu sochii san dandeessifne dhiba adda addaa ta'e immoo jireenyuma qabsoo waan biraa irratti bobba'ee jiruu qabsoo hojjechuu danda'a jechuudha. Jaalabbii qabsoonni bilisummaa gaggeessuun hedduu ulfaata. Maaliif qabsoo kana filattee keessatti hirmaatte? Gaafiin kunis gaafii gaariidha. Qabsoo kana waan hin filadhee fi dhuguma gaafan qabsoo kanatti galu namaan illee mari'anne hiriyaadhaan illee mari'anne yookaan firaafiixaadhaan warraan obbolaadhaanis mari'anne qalbiidhuma kiyya keessa jira. Qalbuma haaluma deemaa turee fi haaluma jireenya Empire Itoophiyaa keessatti haala Oromoon keessa ture keessatti xiqqoo acuucaan saba Oromoo irra ga'u kabiraarraa adda ta'ee mul'achuun humni nama hin geenye fi qaamni sadarkaa sanatti nama hin geenye haala addaatiin nama cuucaa jiraachuun waluma jalaan hubannoon immoo tokko lamaan qalbii na seene gaafa qabsoon immoo magaalattis seenee maadhee magaalaas taanee hanga tokko akka maadheetti waa nutti immoo waan dhoksaadha waan xixiqqaa tokko jalqabne ishiin sun immoo otoo hin turiin qabsoonis babal'atee dargiin kufaatii jala yeroo ga'u adda bilisummaa Oromoos kallattiin quunname achumarraa kaaseen jaallan silaa wal dhageenyuu fi xiqqoo Oromummaan itti dhaga'amu sabboonummaa qaban wal gurmeessinee jiruu kanatti qooda fudhachuu jalqabne. Kana egaa inni guddaan wanni jedhe honneedhuma keessatti waan isii uumu sabboonummaa jiru sanatu haala kana hojjennee waa jijjiiruu qabnaa cunqursaa kanaan gabrummaa hamaa kana jala akkanatti taa'uun jiruu fi jireenya hawaasichaas sirra hin jiru garuu of wareegoo akka qabdu dursiteeyyuu waaga tokko waan hubattuma qabda wareegaa ka dhuunfaa ka fedhii ka jireenya isa kana wareegdee sanatti akka qalbiin kiyya hawwatamaa dhufe kanumaan egaa kanumatti itti na ofe jechuu danda'a. Dhumarratti dhaamsa akka waliigalaatti dabarsitoo jiraata. Dhaamsi guddaa dabarsinu haala amma qabatamaa Empire Itoophiyaa keessa jiru fi haalli uummanni Oromoo keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef jaallannus jibbinus waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu fi humna diinaa kana loluu waan qabnuuf uummanni keenya karuma jiru hundaanuu waraana bilisummaa Oromootti birmatee humna kana jabeeffachuu qaba. Humni kun qabsaa bilisummaa har'aatti ittisa fi abdii walabummaa Oromiyaa boriiti. Kanaaf uummanni keenya waliigalaa deeggartoonni keenya miseensonni keenya sabni Oromoo waliigalatti ka biyya keessaa ka biyya alaa jiru waraana bilisummaa Oromoo deeggaree diina kana lollee injifachuu qabnaan jedha kanuma naamadu. Hedduu fayyaa naa ta'a ulfaadha. Fayyaa ta'eeti. Obbo Abdii Raggaasaa ibsa gabaabaa nuuf kennan kanaaf maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galateeffachuu barbaanna. Torbee immoo qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaarra jiran waliin gaafiif deebii goone isiniif dhiyeessina. Haga torbeetti nagaa keessanuu tura. Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.